Chaanaalii TV bashannanaatiin isin bira gahaa ture amajjii 12 bara 2013 irraa eegalee gara chaanaalii afaanotaatti deebi'uudhaan wixataa hanga jimaataatti ganama saa 12 hanga sa'aatii 2 fi sanbataa fi dilbata immoo waaree dura sa'aatii 4 hanga sa'aatii 6tti akkasumas galgala torban guutuu sa'a 1 hanga sa'aatii 3tti tamsaasa kallattii fi sagantaalee garaagaraa kan isin biraan ga'u ta'uusaa kabajaan isin beeksifna. Corporation Broadcasting Ethiopia. Oduu jalqabaatiin afyaayin mana maree federeeshinii Adam Faraan Itoophiyaatti ambaasaadara Turkii Yaparak Allappaa waliin waajjira isaaniitti mari'atan. Obbo Adam duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti gaggeeffame ilaalchisee ibsaa kennaniiru. Filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan sababa weerara vaayirasii koronaatiin yaada murtoo yaa'ii hiikkaa heeraa bu'uura taasisuun dabarfamuu ibsanii jiru. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay murtee mana maree federeeshinii darbeen filannoo seeraan alaa gaggeessuu himaniiru. Gareen finxaaleeyyii adda bilisa baasaa uummata Tigraay haleellaa gara jabinaa raayyaa ittisa biyyaa ajajaa kaabaa irratti raawwachuu hordofee mootummaan dirqamaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf gara tarkaanfiitti galuu obbo Adam Faaraa ibsaa kennaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Turkii Yaparak Allappaan gama isaaniitiin jijjiiramni Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru jajjabeessaa ta'uu himuudhaan milkaa'ina caaluuf mootummaan Turkii deeggarsa misoomaaf tumsaa barbaachisu kan taasisu ta'uu dubbataniiru. Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti hidhattoota lammiilee nagaa irratti ajjeechaa raawwataa turan gandoota 17 keessaa barbadeessuu isaa humni nagaa Matakkalitti hundeeffamee beekseera. Godina Matakkal aanota hundaa fi gandoota hunda keessatti sochiin namootaa galgala sa'aatii 1 hanga ganama sa'aatii 12tti kan dhorkame yoo ta'u konkolaataa fi namni sa'aatii kana gidduutti karaa irratti argame tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta'uu ibsameera. Hidhattoonni baay'een kan ajjeefamanii fi harka kennatan ta'uu miseensi humna nageenyaa kabachiisaa Matakkalitti hundaa'e Birgaadeer Jeneraal Alamaayyoo Waldee ibsaniiru. Guyyaa lamaan dura hidhattoonni adda bilisummaa Oromoo Shanee fi ergamtoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay namoota 74 ajjeesuu isaanii Birgaadeer Jeneraal Alamaayyoo Waldee ibsaniiru. Ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatame kanaaf gaddi guddaan kan itti dhaga'ame ta'uu miseensi humna nageenya kabachiisaa Matakkalitti hundaa'e Birgaadeer Jeneraal Alamaayyoo Waldee ibsanii jiru. Tarkaanfii hidhattoota kana irratti fudhatamaa jiruu fi rakkoo Matakkalitti mudate furuudhaaf hojiin mootummaan hojjetaa jiru qaamoleen karaa hin taaneen qeeqaa jiran gocha isaanii irraa akka of qusatan humni Matakkalitti hundaa'e kun hubachiiseera jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Filannoo marsaa 6ffaa irratti rakkoon nageenyaa akka hin muudanneef ammarraa eegalee qophiin taasifamaa jiraachuu ibsameera. Karoora filannoo naannolee fi magaalaa rakkoo nageenya biyyaa akkasumas faala furmaataa irratti har'a waajjira ministeera muummeetti mari'atamee jira. Nageenyummaa filannichaa eeguuf sadarkaa biyyoolessaatti koreen hundaa'e kun dura marii gaggeessaa naannolee rakkoo nageenya isaanii adda baasuun karoora akka baasaniif kallattii kaa'ee jira. Bu'uura kanaan karoorri naannolee baasanis har'a gamagamamee kallattiin kaa'amee jira. Naannolee fi magaalonni gabaasa karoora filannoo dhiyeessan Finfinnee, Oromiyaa, Amaaraa fi Hararii fooyya'anii argamaniirus jedhameera. Gorsaan dhimma nageenyaa ministeera muummee Gadduu Andaargaachoo filannicha rakkoo nageenyaa tokko malee akka gaggeeffamu taasisuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu himanii jiru. Naannolee hundi rakkoo nageenyaa wal qabsiisee rakkoolee mul'atan ilaaluun hojjechuu akka qabanis yaaddachiisaniiru. Manni barnootaa sadarkaa lammaffaa Biraan lakkoofsa 1-2 waajjira giiftii duree Zindaash Taayyachootiin magaalaa Jigjigaatti ijaaramee eebbifameera. Manneen barnootaa kanneen baasii birrii miiliyoona 27 oliin kan ijaaraman yoo ta'u barattoota 2,000 ol simachuun barsiisuu danda'us jedhamee jira. Giiftii duree Zindaash Taayyachoo magaalaa Jigjigaatti argamuunis manneen barnootaa kanneen eebbisaniiru. Mootummaan Jaappaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Hordofaa Baqqalaatiif badhaasa nishaanii kabajaa Jaappaan kennan. Obbo Hordofaan badhaasicha kan argatan hariiroo diinagdee cimina Itoophiyaa fi Jaappaan gidduutti akka uumamuuf gahee taphatanidha. Sirna badhaasa mana jireenyaa obbo Ambaasaadar Jaappaan Itoo Taakkaabootti gaggeeffameen obbo Hordofaan badhaasicha fudhatanii jiru. Badhaasni kunis meedaaliyaa warqee fi meetii irraa kan hojjetame ta'ee kan mallattoo urjii qabuudhaas jedhameera.
Obbo Hordofaan durataa ittaanaa gartuu michooma biyyoota lamaanii ta'anii kan hojjechaa turan yoo ta'u adeemsi hojii falaasam kaayizanii Jaappaan irraa gara Itoophiyaa galuun hojii irraa akka ooluuf gahee olaanaa taphataniiru. Bara 2019 hariiroo biyyoota lamaanii akka cimsuuf gahee taphataniin ministeera haajaa alaa Jaappaan irraa badhaasa argatanii kan turan ta'uu ni yaadatama. Itoophiyaatti maddoota anniisaa karaalee boodatti hafoo ta'an hojiirra oolan ammayyoomsuuf akka hojjetamu ministeerri bishaan jallisii fi anniisaa beekseera. Giddugalli misoomaa fi babal'ina anniisaa baadiyyaa eebbifamee jira. Teediroos Tolaa dabalataa qindeesseera. Itoophiyaa keessatti waggoota hedduuf sababa giddugaloonni misooma anniisaa bifa qindaa'een hin jiraanneef hojimaanni misooma anniisaa bittinnaa'atu ture. Dhiheessiin anniisaa baadiyyaatti jirus akkanuma sirnaawwan turre. Bara 2012 boodatti garuu giddugaloonni misooma anniisaa biyyattii filannoo maddoota anniisaa jiran haala ammayyaa waan uummata biraan gahuudhaaf hojjetaatii jira. Keessumaa giddugalichi anniisaa elektirikaatiin alatti maddoota jiran irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetaa jiraachuu kan himan ዳይሬክተር የገታ giddugalicha obbo ሚካኤል ገሰሳቲ ኤሌክትሪክ ብቻ ሳይሆን ኃይል ማቅረብ ነው። ስለዚህ እነዚህ በትንሽ አቅም የሚሰሩ መደ ኤሌክትሪካ ቆፋን ኦሶን ታኔ መዶታ አኒሳ ፍልኖ ቢሮ ቆጴሱን አኒሳ ዲየሱዳ humnaa fi baasii muraasan tooftaaleen annisaa maddisiisuu ni hojjetamu. Baayoomaasii irraayis annisaa elektirikaa ni maddisiifna. Boba'aa oomishuun fayyadamuunis ni danda'ama. የኃይል ምንጭ ኤሌክትሪክ ማመንጨት ይቻላል። እንደዚሁም ነዳጆችን ማመንጨት ይችላል። ቀጥታ መጠቀም ይቻላል። ሚኒስቴር ቢሻን ጀልሲ ፊ አኒሳቲ ደኤታን ሚኒስቴር ደሜ አኒሳ ዶክተር ፍሬ ህይወት ወልደሃና አከ ኢብሰኒቲ ግዱገሊቺ መዶታ አኒሳ ባዲያቲ ቢፈ ዱር በረሜን ሆጂራ ኦላ ቱራን አማዮምሱን ሆጀታ ጅራ ዘመናዊ ምድጃዎችን ኢንትሮዲዩስ የማድረግ በመፈብረክ በማስፋፋት sunsuma ammayyaawaa hawaasaan wal barsiisuun teekinooloojii annisaa ammayyaa babal'isuun damee dhuunfaas hirmaachisuun waliin gahiinsa teekinooloojii kanaa irratti ni hojjenna. Manni hojii ministeerichaa deeggarsa gama kanaan gochuun irraa eegamu cimsee itti fufa. ሚኒስትሪው አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ የማድረግ ግዴታ አለበት። ወደፊትም በዚሁ መልክ ይቀጥላል ማለት ነው። ዱሬዮኒ ደሜ ዱንፋ ሚሶማ አኒሳ አራት hirmaata jiranis bu'aaleen teekinooloojii ammayyaawaan damee anniisaatiin hojiirra oolan hawaasaaf bu'aa guddaa akka qabu himu. አንደኛ ይኸውልሽ በኢትዮጵያ ውስጥ በአመት 60 ሺህ ሰው ሞስትሊ ህፃናትና ሴቶች በጭስ ምክንያት ይሞታሉ። Waggaatti Itoophiyaa keessatti daa'immanii fi dubartoota 60 ta'antu du'u. Kuni magaalotaa fi baadiyyaas ni dabalata. Namoota dhibee asmii qabaniifis annisaa aara hin baafnetti fayyadamuun falataa. Bosona hektaara 29 waggaatti manca'u baraaruufis ni gargaara. Kaarboonii qilleensatti makamu toonii 6 kan ta'u hir'isuun qilleensa baramaa uumuu fi sirna fayyaa fooyyessuufis ni gargaara. ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤሚት እንዳያደርግ ያደርጋል። ስለዚህ ክላይሜት health እና environmental benefit አለ። Giddugalli misooma anniisaa Itoophiyaa kun maddoota anniisaa filatamoo anniisaa qusachuu danda'an kan dhaabbilee garaagaraa wajjin hojjete agarsiisaaf dhiyeessuun guyyoota 3fis banaa taasiseera. Rakkoo mana jireenyaa jiraattota magaalaa furuudhaaf hojii hojjetamaa jiru keessatti lafa dabarsanii kennuu fi kanneen fudhatanis dafanii ijaaruu irratti harkifannaa guddaan kan mul'atu ta'uu biiroon misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa beekseera. Hanqina kenniinsa tajaajila mana qopheessaa walii wal qabates rakkoolee jiran furuudhaaf hojjetamaa jira jedhe hoogganaan biirichaa obbo Jamaal Kadir turtii TV waliin taasisan irratti dhimma beektishomee dabalatasaa qindeessiteetti. Rakkoo bu'uuraalee misoomaa magaalota furuuf akka naannoo Oromiyaatti deeggarsa baankii addunyaatiin magaalota 38 keessatti hojiin bu'uuraalee misoomaa adda addaa diriirsuu hojjetamaa jira. Kana malees akka naannoottis magaalota 22 keessatti addatti mootummaan hojjechaa jiraachuudha. Sagantaa baankii addunyaan deeggaramu kanaan rakkoo qisaasama bajataa qulqullinaa fi harkifannaa piroojektota irratti kanaan dura mul'ataa ture furuun hojii fakkeenyummaa qabu hojjetamaa jiraachuudha. Hoogganaan biiroo misoomaa magaalaa fi manneenii naannoo Oromiyaa obbo Jamaal Kadir turtii ETV afaan Oromoo waliin taasisaniin kan himan. Sagantaan kunis bu'uuraalee misoomaa babal'isuun cinaatti carraa hojii uumuun magaalota naannichaa keessatti gahee guddaa qabaachuu dubbatani. Infraastiraakcharii diriirsuu qofa odoo hin taane diinagdeen achirraa akka guddachaatiin deemuudha. Namoonni iddoo achirraa akka fayyadamuudha kan taasifamu. Waggoottan hanga ammaa dabarsine kana keessa namni hedduu dargaggeessi hedduuyyuu kan ce'ee jira abbaa qabeenyaa ta'e jira dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf karaa hawaasummaatiin karaa diinagdeetiin karaa kamiinuu yoo jenne
uummanni keenya baay'ee fayyadamoo ta'ee jira sagantaa. Hojii ijaarsa bu'uuraalee misoomaa kanneen cinaatti sagantaa wabii nyaataa fi fooyya'insi jireenya hawaasaa irratti bara kana addatti misooma magariisaan magaalota naannichaa keessatti hojiiwwan garaagaraa eegalamuudha obbo Jamaal kan dubbatani. Waan addaa inisheetiivii addaa jedhamee waan fudhatame keessaa tokko qonni magaalaa akka cimuu danda'u. Qonni magaalaa cimuu jechuun lafoonni magaala keessa ciccitaniitiin jiran hundi isaanii tajaajila qonnaatiif akka oolan. Lafa qofa miti namni da'oo isaa keessatti waa oomishuu akka danda'u. Kuduraaf muduraalee adda addaa oomishuu akka danda'u. Kanaaf ammoo magaalli ammoo biqiltuuwwan adda addaa ollaa namaa keessatti biqiluu danda'anillee danfisuudhaan bittaadhaanis akka dhiyeessuu danda'u godhuudhaaf wanni itti deemamaatiin jiru jira. Rakkoo kenniinsa tajaajila mana qopheessaa wal qabatee mul'atu furuufis hojiiwwan hojjetamaa jiraachuuf bibittinnaa'insi caasaa mana qopheessaa rakkoo ijoo ta'uudha kan dubbatan obbo Jamaal. Keessaa'uu kenniinsa tajaajilaa irratti rakkoo hojjettoota wajjin wal qabatee mudatu furuudhaaf biiroo siviil saarviisii Oromiyaa waliin hojjetamaa jira jedhanii jiru. Fakkeenyaaf hojjetaan mootummaa tokko hojjetuu baatee waallee balleessuu baatee mindaa'inuma argata. Uummanni boo'aa oola. Kan ammoo akkamitti jijjiiruu qabnaa? Hojimaata hojiinis seera hojiinis seerri mataa isaa nama waa balleesse tarkaanfii irra fudhattu hidha. Kun hiikkachuu qabaa jenneeti kan yaadaatiin kan jiru. Kanaaf waliigala rakkoo kana hiikuuf wanni qoratamaa jiru jira. Qorannaa sanaan duratti ammoo magaalonni kanaayyuu beekanii hojii keessa galanii hojjetaa jiru. Kan ammallee hin dammaqne jiru. Hunda isaayyuu karaa wal fakkaatuun amma danda'ametti wal cinaa akka deeman taasisuudhaaf yeroodhaan qorannaa gaggeessaa jira. Kana malees rakkoo mana jireenyaa jiraattota magaalaa furuudhaaf jedhamee hojii waldaadhaan gurmeessutti galame muraasni milkaa'aa fakkaatus garuu magaalota keessatti namoota gurmeessanii yeroo lafa dabarsuu dhabuu fi namoonni gurmaa'anii lafti isaan harka geesse ijaaruu dhabuun ni mul'ata jedhan obbo Jamaal. Namni ka danda'ullee kan hin dandeenyellee maallaqa bakkuma kamiyyuu kadhateellee liqeeffateellee baankiillee idaa galeellee bakkuma hunda fidee ka waggaa 3 hin booda argata ka waggaa 4 hin booda argata har'uma naa kennaadhee ijaaramee maallaqa galcha. Gaafa kennituu maallaqni inni qusate sunu mataan isaa kan liqeeffateetiin walda sana keessatti qabsiisa waan ta'eef idaa saniidha amma baay'een isaanii idaa kafalaa jiru. Wal qorraa wada liqeeffatee idaa kafalaa jiru. Asii idaa kafalaa jira lafti isaa ammoo waggaa 2-3 lakkoofsisee jira. Kanaan booda ammoo lafarratti illee tarkaanfii fudhachuuf deemaa jecha. Namni lafa argachuu qofa odoo hin taane lafa yoo argate ijaarachuu yoo hin dandeenye lafti kun maallaqaan dhufa. Maallaqa guddaadha kan bahu. Maallaqni guddaa bahu kana magaalli misooma biraa ittiin hojjechuu dhiisee beenyaa qonnaan bulaa kafalee lafa kana fuudhee rakkoo nama mana jireenyaa kan hiikuudhaaf fida. Fideellee asitti illee hojii irraan oolle karaa lachiinuu rakkoo guddaa ta'a jecha. Kanaaf akka akkana hin taane amma danda'ametti warri kunniin akka hojiitti galuu danda'an kana jedhamee ammallee keessummeessuu hin dhiifne waldaa ijaaruutu hafe. Mootummaanis rakkoo mana jireenyaa jiraattota magaalaa naannichaa keessa jiran hubachuudhaan filannoowwan adda addaa qopheessee hojjetaa jiraachuu obbo Jamaal Kadir turtii TV Afaan Oromoo waliin taasisan irratti himaniiru. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa maddoota dhibee busaa addaan baasuudhaan hanga bara 2030tti dhibee busaa dhabamsiisuuf hojjechaa jiraachuu beekseera. Sagantaa hojii dhabamsiisaa dhibee busaa irratti hojii hanga bara 2012tti gaggeeffameen tatamsa'inni dhibee busaa godinoota Oromiyaa keessatti dhibbeentaa 87 hir'achuu akka danda'ames ibsamee jira. Abdullaasir Jamaal dabalataa qindeesseera. Akka ragaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa agarsiisutti teessumni lafa Oromiyaa 2/3 wal horiinsa bookee busaaf mijaawaa ta'uu isaatiin hawaasni dhibbeentaa 60 dhibee busaaf saaxilamuudha. Kanaanis hawaasni godinoota Wallaggaa, Iluu Abbaaboor, Jimmaa, Harargee Bahaa fi Lixaa akkasumas Arsiin dhibee kanaan hubamuudha. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa akkaataa dhibee busaa dhabamsiisuun danda'amuu fi karoora gara fuulduraa irratti qaama dhimmi ilaallatu garaagaraa waliin mari'ataara. Waggoottan 3 darbanittis sagantaa paayileetiin godinoonni Harargee Bahaa fi Lixaa akkasumas Arsii ulaagaan adda baafamanii hojii dhabamsiisa dhibee busaa irratti hojjetameen bu'aan guddaan argameera jedhan hoogganaan itti aanaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa. Akka naannoo keenyaatti godinaalee 3 keessatti aanaalee 68 keessatti busaa dhabamsiisuudhaaf karoorri qabamee hojjetamaa jira jechuudha. Keessumaa 2003 kaasee hanga 2012tti yoo laalle dhibeen busaa bara 2003 gara 900 ture jechuudha. Mul'atu waggaatti namoota irratti mul'atu. Bara darbe kana nama 199 kana yeroo jennu gara persentii 87 kan bara 2003 irraa xiqqaatee jira jechuudha. Waggoota kurnan itti aananittis
hojii dhabamsiisa dhibee busaaf tooftaalee garagaraatti fayyadamuun hawaasa fayya buleessa horachuuf hojjetamaa jira jedhan. Dhibee busaa ittisuudhaaf kanneen gargaaran keessumaa dhibeewwan busaa babal'isuu keessatti bookee busaa lafa isheen itti hortu dhabamsiisu keessumaa keemikaala farra bookee busaa vector control kan jennu jechuudha. Bakka bookeen busaa itti hortu dhabamsiisu keemikaalota bookee busaa dhabamsiisan biifaa geggeessu akkasumas immoo agobara bookee busaa bal'inaan fayyadamuudhaan aanaaleen kun keessumaa dhibee busaa dhabamsiisuuf kan qabamanii jiran kana keessatti karaa guutuu ta'een hojjechuudhaan waggoottan ittaanan kana keessatti gara dhabamsiisuutti ce'uu qabu jechuudhaan. Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaatti dursaan garee dhabamsiisa dhibee busaa obbo Johaar Qaasim maddoota tatamsa'ina bookee busaa addaan baasuun hanga bara 2030tti dhibee busaa dhabamsiisuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Keessattuu godinaalee dhibeen kun keessatti bifa guddaa ta'een gadi hir'ate godina Harargee lamaanii fi Arsii keessatti dhibee busaa dhabamsiisuuf karoora biyyi kennaa fi akka addunyaatti 2030tti dhabamsiisuuf qabame kana milkeessuuf godinaalee kanneen sadiin keessatti aanata argaman 68 irratti hojiin hojjetamaa jiru jira jechaadha. Dhibee busaa kana dhabamsiisuuf godinaalee kanneen irratti hojii hojjetame yoo milkoofne barumsa achirraa arganneen immoo godinaalee hafan biroo keessattis babal'isuuf magaalota keessatti illee babal'isuuf hojii hojjetamaa jirudha jechaadha. Godinoota Harargee lixaa fi Arsii waggoota 3 darbanitti ulaagaa keessa galuun hojii dhabamsiisa dhibee busaan milkaa'ina galmeessaa jiran gara fuulduraattis aanota godinichaa hafan keessatti dhibee kana dhabamsiisuuf cimanii kan hojjetan ta'us dubbatan. Aanota busaadhaan beekamaa ta'an kan waggoottan baay'eetti hin beekaman keessatti sochii amma godhamaa jiru kanaan aanaan baay'ee keessatti amma buseen gad xiqqaate sadarkaa buseen dhabamsiisuudhaaf kaa'ame waggaatti nama 1000 keessaa nama 5 gaditti gad deebisuu kan jaamusan araddaa gandoota jechuun gandoota baadiyyaa 34tti gad deebi'ee jira jechuun ammaan tana. Aan fakkeenyaaf godina Arsiitti gabaasa keenya dhiyeessineerra gaaffii iddoo kamii qabna. Maaltu nu jalaa gadi hafe? Maaltu odoon hojjenne feezota jiran sanniin feezii arfan isin jedhe sanniin keessatti kan jiran sanniin keessa kan hin hojjenne maaltu nu jalaa hafe asirratti kan argine ta'uu isaati. Kanaafuyyuu hojiin baay'een kan nurraa eegamu keessattuyyuu hawaasa biratti sosochiin hawaasa ammallee cimee kan itti finiinuun akka irra jiraatu. Ministeera Fayyaatti ogeessi ittisaa fi to'annoo dhibee busaa obbo Guddisaa Asaffaa galma akka biyyaatti qabame milkeessuuf dhabamsiisa dhibee busaaf jedhamee naannoleef deeggarsi miliyoona 160 taasifamuun hojjetamaa jira jedhan. Qorannoon kun akka itti fufuudhaaf jajjabeessuudhaaf karoorri ariifataa qophaa'ee jira jechuudha. Isa kanaaf ministeerri fayyaa qarshii miliyoona 4.7 USD almost gara miliyoona 160 ol naannolee 7 ramadee hojiin kun haala ariifataa ta'eetiin akka hojjetamuudhaaf deeggarsi godhamee jira. Akka naannoo Oromiyaatti tatamsa'ina dhibee busaan gandoonni 3,800 bilisa yoo tahan gandoonni 3,200 sadarkaa xiqqaa fi 1,900 ammoo giddu galeessa keessatti argamu jedhameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya ji'oottan lamaan darbaniif karaa chaanaalii TV bashannanaatiin isin bira gahaa ture amajjii 12 bara 2013 irraa eegalee gara chaanaalii afaanotaatti deebi'uudhaan wixataa hanga jimaataatti ganama saa 12 hanga sa'aatii 2 fi sanbataa fi dilbata immoo waaree dura sa'aatii 4 hanga sa'aatii 6tti akkasumas galgala torban guutuu sa'a 1 hanga sa'aatii 3tti tamsaasa kallattii fi sagantaalee garaagaraa kan isin biraan ga'u ta'uusaa kabajaan isin beeksifna. Korporeeshinii Biroodkaastingii Itiyoophiyaa. Pirojektiin bishaan dhugaatii godina kibba lixa shawaa aanaa sadeen sooddoo magaalaa Harbuu Cululleetti ijaaramaa ture xumuramuun tajaajilaaf oolus biiroon misooma qabeenya bishaanii fi enerjii Oromiyaa pirojektii kanaa bishaan dhugaatiidhaaf birrii miliyoona 57 ijaarsisee xumurus rakkoon gama humna ibsaatiin jiru furamuu dhabuu isaatiin rakkoon mudataa akka jiru komateera. Biiroon tajaajila elektiriika Oromiyaa gama isaatiin komii ka'eef qaamni dhimmi ilaalu waliin ta'uudhaan yeroo gabaabaatti furmaata akka kennu himee jira. Abaaboo ammoo dabalata qabdi. Biiroon misooma qabeenya bishaanii fi enerjii Oromiyaa rakkoo bishaan dhugaatii hawaasaa furuu fi godina shawaa kibba lixaa aanaa sadan sooddoo magaalaa Harbuu Cululleetti pirojektii bishaan dhugaatii baasii birrii miliyoona 57 fi 600 fi 11,000 oliin fulbaana bara 2012 irraa eegalee ijaarsaa ture sadaasa 2013tti xumuruun hawaasaaf tajaajila kennuu eegaleera. Waggaa dheeraadhaaf rakkoo bishaaniif saaxilamaa turuu kan himan jiraattonni magaalaa Harbuu Culullee bishaan yeroo ammaa qe'ee isaaniitti argatanii fi gammaduu dubbatu. Rakkoo baay'ee cimaa darbaa ture. Maaliif bishaan baay'ee hedduu hamaa ture jechuudha.
maaliif akka gonga jan gonga warabbachaa turre isa horiin itti fincaa harreen itti fincaa waan akkasii ture. Sana keessa immoo kana olis ganda gidaanuu daalotaa keessa bishaan ciisaa wayii tureyyuu inni bee adda addaa fidee ture jechuudha. Amma namni ibamee amma namni rakkate waa keessa galee ture jechuudha. Kana kan mootummaan galatoomu kun ufuun balbala gubbaatti cimaa. Uffata ijoollee torbanitti guyyaa tokko faa miiccina guyyaatti kan miiccamuu qabu rakkinarraan kan ka'e akkasumas hojii barnoota kan qabnu nutti barfatee akkasitti waraabbachaa turre amma immoo mootummaan kun immoo galatoomuun bishaan ariitii nuuf hojjete. Bishaan kana argachuun keenya baay'ee galata guddaa maatiin keenya dubartiin keenya waraabbachuu keenya baay'ee galata guddaa mootummaan kun isa jiraatu. Jiraattonni kunneen piroojeektii bishaan dhugaatii ijaaramee fi kana kunuunsanii akka itti fayyadamanis dubbataniiru. Bishaan kanas immoo tajaajilaan akka eegnu akka hin tabalaashaane akka eegamu naannoon akka eegu barbaachisaa ta'a bishaan kun akka nu jalaan banne ja'a. Haala gaariin kunuunsuu barbaanna nama itti horannee jechuudha nama seera nu eegu kana jechuudha as keessatti hawaasa keessaa nama tokko filannee akka yeroo sa'aatii an eeganii nu waraabsisan goona jechuudha. Gama kunuunsatiin gama kootiin akkam fudhadhutti bishaan kan oduu taraan itti godhamee yaa'u qarsheen itti kaffalamee namni itti maddabamee oduu itti hojjetamee natti tola. Piroojeektichi jiraattota 17,000 oliif tajaajila akka kennu kan himan itti gaafatamaan tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Harbuu Culullee obbo Salamoon Abbabaa guutummaa guutuutti gara hojiitti seenuuf rakkoon humna ibsaa hudhaa guddaatti ta'uu dubbataniiru. Piroojeektiin kun kan tajaajila uummataaf kennuu gale kan wal harkaa fi gaggeessan yoo kana torbanii kana keessa garuu kan baay'een uummata keenya yoo ilaallu naannoo 17,000 fi bishaan hin ta'a uummata magaalaa keenya uummata kanaaf hin taa'ameeti piroojeektiin kun kan hojjetame jechuudha. Yeroo ammaatti geenyetti rakkoon keenya inni guddaan humna ibsaati bakka tajaajila kennuuf jechuudha. Uummataaf sarara duraanii fi sarara haaraa walitti quunnamsiisuuf rakkoo tiraansfoormar ibsaa abuu keenya nooteen alatti rakkoo biraa waan qabnu xumurameera waan ta'eef jechuudha. Daawwattoota piroojeektii bishaan dhugaatii biiroo misooma qabeenya bishaanii fi enerjii Oromiyaatiin magaalaa Harbuu Cululleetti ijaaramee guutumaan guutuutti hawaasa biraan ga'uudhaaf rakkoo tajaajila elektiriikaa gufuu ta'aa jiru komii dhiyaateef dhaabbata tajaajila elektiriikaa damee Oromiyaatti hojii gaggeessaan kominikeeshinii obbo Caalaa Boonsaa komii ka'ee kanaatiif qaama dhimmi ilaalu waliin ta'uudhaan yeroo gabaabaa keessatti akka furamu dubbataniiru. Godina Musaan keessa yookaan aanaa Musaan keessa piroojeektiiwwan wal fakkaatan hin jiru. Akkaatuma dursa argachuu qabaniin dursa argatanii hin dhiyaata fi inni kun yeroo darbe kaffaltiin irratti raawwatee jira kaffalamee jira dhugaadha. Gaafiin isaas dhiyaatee jira qaama ta'anii jiruu fi tiraansfoormariin galuudhaa fi tiraansfoormariin achi hin jiru iddoo biraatti kan inni jiru bakka hunda jiraachuu hin danda'u waan ta'eef haalli isaa adda bahee qoratamee gaafiin itti dhiyaatee jira. Amma yeroo gabaabaa keessatti akka dhaqee achi iddoo sanatti galuuf. Godina Shawaa Lixaa Ambootti bara kana deeggarsa abbootii qabeenyaatiin dareewwan barnootaa haaraan 75 birrii miiliyoona 23 ijaaramanii xumuramuu waajjirri barnootaa aanichaa beekseera. Abbootiin qabeenyaa hojii tola ooltummaa irratti hirmaatan mootummaan kophaasaa bu'uuraalee misoomaa hawaasni gaafatu hunda deebisuuf tumsaa barbaada waan ta'eef abbootiin qabeenyaa iddoo jiranitti hawaasa cinaa hiriiruun deeggarsa taasisuu qabu jedhan abbootiin qabeenyaa mana barumsaa kana ijaaran Fayyeeraa Margaa dabalata qaba. Manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa Amaaroo godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Amaarootti kan argamu yoo ta'u bara 1997 hirmaannaa uummataan ijaaramuun hojii baruuf barsiisuu kan eegale. Manni barumsichaa magaalaa Ambootti dhiyeenya qabaatullee xiyyeeffannoo dhabuun sadarkaa barbaadame waan hin guddanneef jiraattonni gandichaa osoo hin jaalatiin baasii dabalataa baasuun ijoollee isaanii gara Ambootti erguun barsiisaa turuu himanii barana deeggarsa abbaa qabeenyaa tokkoon manni barumsichaa bifa haaraan ijaaramuutti gammaduu dubbatu. Dhaloonni keenya gara fuulduraatti qaramuu qaba dhaloota keenya qaruu qabna jedhanii dhufanii ilaalanii tola ooltummaa kana kun birrii gara miliyoona 15 nu ramadanii amma dhumaatti simfaanan jira jedhanii kun biyyis isaan gargaaree isaanis nu gargaaranii tola ooltummaa mana barumsa kana nu oolan. Dhalataadhuma naannoo kanaatti xiqqaadhuma naannoo kanaatti yaadanii mana barumsaa kana fidanii bakka kanatti nu ijaaran. Kanaaf immoo hawaasnis nutis gammachuun addaa nutti dhagahame xinnaa guddaan gammachuu addaa. Jiraattonni kunneen mana barumsichaa akkuma qabeenya isaanii birootti kunuunsuun itti fayyadamuun cinatti manni barumsichaa fakkeenya akka ta'uuf deeggarsa barbaachisaa taasisuuf qophaa'u ta'uu dubbatu. Mana barumsaa kana waan isaan nu godhan kana hundumayyuu akka ija keenyaatti ilaallee kunuunsinee barataan asii ba'us immoo barataa addaa ta'ee akka baratee iddoo gaarii ga'ee gara fuulduraatti illee
hojii isaan fakkeenya hojjetan kanallee qabatee alataan taraa walitti dabarsee fakkeenyummaan kun akka babal'atu akka ta'an taasisna jenneeti yaadni nuti qabnu. Barsiisaa Tarreessaa Dhangiyaa Daayirektara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Amaarooti. Daree barnoota dabalataatii fi laabireetiin ijaaran turanii adiministireeshinii dabalanii kutaa mana fincaanii bilookiin tokkoonsaa kutaa 8 kan qabu jechuudha. Kan dhiiraa qofti 8 kan dhalaa qofti 8 nu dabalanii achumaan dabalanii maal godhanii dallaan keenya duraan qoraatti tureessu. Qoraatti kanallee ilaalanii kunillee fooyya'uu qabaanii dallaas nu eeyyamsiisanii. Mootummaan bu'uuraalee misoomaa hawaasni gaafatu deebisuuf tumsi qaamolee biroo waan barbaachisuuf abbootiin qabeenyaa hawaasa keessaa ba'an deebi'anii deeggaruun dirqama lammummaati kan jedhan abbaan qabeenyaa Injiinar Masaayii Olii kanuma xiyyeeffannoo keessa galchuun baasii birrii miliyoona 11 oliin mana barumsichaa akka babal'isan dubbatu. Bilookii 7 hojjenneerra dareedhaan immoo na lakkaa'amu gara 40 ta'a. Dallaa ijaarreerra sarara bishaaniillee gara kiiloomeetirii 1 irraa asitti galchineerra. Biqiltuuwwan adda addaas dhaabneerra kuni waliigalatti tilmaamamu naannoo miliyoona 11 ta'a. Kanaan duras hojii tola ooltummaa bu'uuraalee misoomaa garaagaraa bal'isuun hawaasa deeggaraa turuu kan himan Injiinar Masaayii Olii gara fuulduraattis rakkoo hawaasni gama bu'uuraalee misoomaan qabu waan qabaniin deeggaruuf qophii ta'uu himaniiru. Mana barumsaa Bulbulaatti maqaa Jannadhii Gammadaatiin ijaarree bara dheengaddaa kennine bu'uuraalee daandii warra harka qalleeyyiidhaaf immoo mana isaanii suphuu waanuma akkasii irratti waanuma tokko irratti waanuma gargaarsa tokko irratti hirmaanneerra gara fuulduraattis kuni akka kaampaanii keenyattis hojii isin hojjenna tola ooltummaan waan bakka tokkotti dhaabbatu miti karoora qabna gara fuulduraattis. Bara kana qofaa akka aanaa Ambootti dareewwan dabalataa 72 deeggarsa abbootii qabeenyaan ijaaramuu kan himan itti gaafataman waajjira barnoota aanichaa Balaa Hundee deeggarsichi gara maallaqaatti yoo jijjiiramu birrii miliyoona 23 ol ta'uu dubbatu. Kuni abbaan qabeenyaa tokko amma kana maallaqa uummata isaatiif baasuu jechuun mootummaarraa ba'aan inni buuse salphaa miti jechuudha waan guddaadha jechuudha. Kanaaf iddoo kanarratti hojiin tola ooltummaa namni kun hojjete yookiin immoo tola oolaan kun hojjete warreen kaan kanarraa baratanii uummata isaanii tajaajiluun dirqama lammummaa qabna jechuudha hundumtuu. Mana barumsaa lalistuu Goljaa kan jedhamu aadde Abbabech Mattaafariyaatiin kan ijaaramee jira. Innis gara miliyoona 13 fi isaa ol kan ta'udha kan inni kunis kan ijaarame. Manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 2 fi sadarkaa tokkoffaa 46 kan qabdu aanaan Amboo yeroo ammaa manneen barnoota kanneen hundaa keessattiyyuu hojiin baruu barsiisuu haala milkaa'ina qabuun gaggeeffamaa jiraachuu odeeffannoon waajjira barnoota aanichaarraa arganne ni mul'isa. Jiraattonni godina Wallagga Bahaanaa Giddaa Ayyaanaa gocha badii addi bilisummaa Oromoo Shanee hiriira bahuudhaan balaaleffatan. Gartuun kun gocha ammeenyaa hawaasa irratti raawwatu kana irraa of qusachuu qabas jedhaniiru jiraattonni aanaa Giddaa Ayyaanaa. Aliyyi Daddafoo dabalata qaba. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa guuteetti dhaadannoowwan garaagaraa qabatanii bahuudhaan gocha abaa'oo Shanee balaaleffatanii jiru. Jiraattonni hiriira kana irratti hirmaatan gocha ajjeechaa fi saamicha abaa'oo Shaneen hawaasa irraan gahaa jiru olaanaa ta'uu isaatiin hiriira kana bahuudhaan gocha kana kan balaaleffatan ta'uu dubbatanii jiru. Har'a kan baaneef hiriira balaaleffannaa farreen nageenyaa kan ta'anidha. Abaa'oo Shaneen humnaan aangoodhaan qabadha jechuudhaan yeroo ammaa kana rakkoo nageenyaa geggeessisaa kan jiran yeroo ammaa kana rakkoo nageenyaa ta'aa jiran akka magaalaa keenyaatti hawaasa mara taanee balaaleffachaa kan oolle ta'uu isaati. Hiriirri nuun har'a baane kun hiriira farreen nageenya keenyaa ta'an balaaleffachuudhaaf jechuudha. Farreen nageenya keenyaas garaagara baay'ataniitu jiru waan ta'eef kanneen akka abaa'oo Shaneen faa juuntaa waliin ta'uudhaan hiriiranii nageenya sabaaf sablammoota Itoophiyaa yeroo baay'ee bakka garaagaraatti boora'aa waan jiruuf. Gareen abaa'oo Shanee kun gocha isaa kanarraa of qusachuu akka qabaatus jiraattonni kunniin dhaamanii jiru. Warroota akkasii deeggaraniif warroota uummata keenya warra uummata keenya diina uummata keenyaa ta'an farra hawaasa keenyaa farra beersabii ta'an kanaaf warroota qallabaniif warroota talaalaa ergamtoota ta'aniif hin balaaleffanna akka magaalaa keenyaatti. Walumaa gala akka waliigalaatti ergamtoonni juuntaa kunis ta'e warreen nageenya booressuudhaaf bakka garaagaraatti socho'an diina saba kana diina uummata Oromoo diina sabaaf sablammoota waan ta'eef
sabni kun nageenya waan barbaaduuf gara fuulduraatti kun nurra dhaabbachuu waan maluuf. Kaantibaan magaalaa Angaarii Guutee obbo Waasihuun Guddataa uummanni hammeenya garee ABO Shanee kun uummata irraan gahaa jiru hubachuudhaan garee kana balaaleffataa kan jiru ta'uu ibsanii jiru. ABO Shanee ergama fi qacaramaa TPLF namoota nagaa irratti ajjeechaa sukkanneessaa caasaa mootummaa irratti ajjeechaa sukkanneessaa akkasumas sabaaf sablammii irratti xiyyeeffachuun saboota naannoo Oromiyaa keessa jiran irratti ajjeechaa sukkanneessaa raawwataa kan jiru saamichaaf hanna adda addaatti bobba'ee biyya kana naannoo Oromiyaa injifannoo Oromoon argate gaaffiin Oromoon waggoottan hedduu qabsaa ture yerootti gaaffiin Oromoo deebi'aa jiru keessatti qabsoo Oromoo duuba deebisuuf bosona seenuutiin ajjeechaa sukkanneessaa raawwataa jira jechuudha. Dhaamsa gabaabaan isiniif dhaama. Nageenya magaalaa keenyaa kan tiskatu uumamadha. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallagga Bahaati. Hojii kunuunsaa qabeenya uumamaa fi misooma sululaa hojjechaa turre irraatii waldaan gurmaa'uudhaan fayyadamoo taanee jirraa jedhan horsiisee bultoonni aanaa Harannaa Bulluq godina Baaleetti hojii misooma sululaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa bara kanaa guyyoota 45f turu aanaa Harannaa Bulluqitti eegalamuusaa labsamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinichaa akka ta'an isiniif dhiyaata. Godina Baaleetti hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa fi misooma sululaa bara kana guyyoota 45f turu jila bulchaa bulchiinsa godina Baalee obbo Abdulhakim Aliyyiin durfamu aanaa Harannaa Bulluq ganda Soodduu Walmalitti hojiin isaa eegalameera. Hojii kunuunsa qabeenya uumamaa fi misooma sululaa hojjetaa turre irraatii waldaan gurmaa'uudhaan fayyadamoo taanee jirra jedhan horsiisee bultoonni aanaa Harannaa Bulluq misooma sululaa kanarratti hirmaatan. Qonnaan bultoonni kun itti dabaluunis kanaan dura biyyoon haphachuun roobni waqtii isaatiin roobuu dhabuu fi caamni hammaachuudhaan loon duukaa iddoo biraatti godaanaa rakkachaa akka turan dubbataniiru. Amma deebi'ee misooma sululaa dalagne keessatti bosonni sun bakka deebi'ee bineensonni kaleessa keessaa baqatan sunillee bakka fiitti galanii deebi'anii jiran. Roobni bakka waqtii isaa bira taree nu roobaa jira. Rooba gizee mara argachaa jira ammas. Sababa bu'aa guddaa baran arganne saniin ammallee itti fufne kana caalaa argannuuti jennee itti fufaa jirra ammas. Wanti bosonni asiin dura asirraa manca'uun gaaddisa dhabnee bishaan goggogee dachiin goggogeeti. Biyyeen kun laphatee jira amma mootinuyyuu dachiin kun misooma sululaa kanaan gabbateeti. Biyyeen kun gabbataadha amma kun oomisha gahaa irraa argachaa jira. Gama biraatiin ammootinuyyuu asii kun akkuma isin agartan kana nyaata beellada nyaata horiidha. Asiin kama isin agartan kana kunuuti. Asiin akka inni irraa nu oomishamee nu galu kun hojjechaa jira. Hojii misooma sululaa kana sululoota adda bahan 190 fi lafa hektaara 235 ol misoomsuuf hojiitti galamuusaa itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godina Baalee obbo Aliyyi Mahammad dubbataniiru. Akka waliigalaatti hojiin eegumsa qabeenya uumamaa hojii oomishaaf oomishtummaa kennaa fi hojii murteessaa fi ijoodha. Egaa bara kana amajjii tokkorraa eegalee akka naannoo Oromiyaatti hojiin misooma sululaa guutuu biyyaatti labsamee jira. Haaluma kanaan haala qabatama gandana keenyattis aanaa 11 irratti yeroo ammaa kana ganda 131 ta'uu ol irratti hojiin qabeenya uumamaa karaa guutuu ta'een eegalee jira jechuun hin danda'ama jechuudha. Kanarraa kanaaf bara kana akka godina keenyatti egaa naannoo sulula 190ti kan adda baafnee yeroo ammaa kana qopheessinee ganda tokko keessatti sulula tokko misoomsuudhaaf isarraayis naannoo hektaara lafaatti yoo deebisnu hektaara 235 ol ta'u hawaasa humna namaa 170 ol ta'u irratti hirmaachifnee bara kana misoomsuudhaaf qabannee jirra. Guyyaarraa aanaa Harannaa Bulluq keessatti isuma kana laalaatiin jirra. Bulchaan godina Baalee obbo Abdulhakim Aliyyi gama isaaniitiin godina Baaleetti hojiin misooma sululaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa bara kana guyyoota 45f turu aanaa Harannaa Bulluq ganda Soodduu Welmelitti hojii isaa erga eegalsiisanii booda hojiin misooma sululaa kan yeroo tokko jalqabnee dhaabnu osoo hin taane guyyoota 45 kana keessatti itti fufiinsaan hojjechuun kaayyoo hojichi qabameef akka galma ga'uuf hawaasni godinichaa kutannoon hojjechuu akka qabu waamicha dabarsaniiru. Bara kana duula hojii kunuunsa misooma sululaa bultii 45 turu akka godina Baaleetti har'a aanaa Harannaa Bulluq irratti labsinee jirra. Har'a jalqabsiifnee jirra. Waliigalatti haga ammaatti guyyaa irraa aanaan gara 8 ta'u jalqabee jira. Duula hojii kana keessatti waa afurii wanni hojjetamu. Tokkoffaa hojii daagaa hidhuuti. Lammaffaa hojii kunuunsaa qabeenya uumamaa biqiltuu kanaan dura dhaabbatanii as keessatti hojjetama. Sadaffaa immoo boolla biqiltuu
sagantaa ashaaraa magariisaa yeroo itti aanu dura jirutti biqiltuun itti dhaabbatu boolli sunis in qotama. Daagaa hidhuunis akkasuma ammoo haroo bishaan qotanii bishaan cimpisuunis as keessatti hojjetama. Hojiilee kana hojjechuudhaaf guyyaa har'aa ifatti hojiin duula misooma sululaa bultii 45 turu kun banamee jira, labsinee jira jechuudha godina Baaleetti. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Baaleeti. daawwataa kan jirtan televiziyoonii Itoophiyaatti garooduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Keeniyaatti vaayirasiin koronaa haaraa ta'e kibba baha biyyattiitti mul'achuu isaa Inistituutiin qorannoo fayyaa Keeniyaa beeksiseera. Vaayirasii kana adda baasuu fi miidhaa inni qaqqabsiisu baruufis qorannoon dabalataa akka barbaachisu qorattoonni biyyattii dubbatanii jiru. Keeniyaatti vaayirasii haaraa argame kana dabalatee addunyaa irratti gosti vaayirasii 5 qaqqabeera. Biriitaaniyaatti kan argame vaayirasiin haaraan biyyoota 50 keessatti wal ga'uusaa dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Vaayirasiin Afrikaa kibbaatti argame ammoo biyyoota 20 keessatti kan argame yoo ta'u biyyoota Afrikaa Bootswaanaa, Gaambiyaa fi Zaambiyaatti mul'ateera. Vaayirasiin Naayijeeriyaatti argame ammoo biyyattiittiin ala biyya biraatti kan hin mul'anne ta'uu ibsamee jira. Gama biraatiin biyya Biraaziilitti kan argame vaayirasiin haaraan ammoo nama gara Jaapaanitti imalaa ture irratti argamu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Biyya Afrikaa baha Keeniyaatti namoonni 100,000 vaayirasii koronaa duraatiin kan qabaman yoo ta'u namoonni 1,700 lubbuun darbee jira. Ardii Afrikaatti waliigalaan namoonni miliyoona 3 kan qabaman yoo ta'u ammas namoonni vaayirasichaan qabamaa kan jiran dabalaa jiraachuu isaanii CGTN gabaaseera.